Rifeensi keenya yeroo gabaabaa keessatti akka baay'inni isaa nuuf dabaluu fi wantoota fayyadamaa jiru har'a kan isiniif qoodu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo daawwattan ilaaluu dandeessanii. Akkuma argitan rifeensi keenya baay'eedha jechuudha. Har'a dibata tokko dibachuufani. Ashama harka fuuni jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Masii Arsiituubi guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebineetii jirra. Guyyaa har'aa dibata rifeensa kootiif ta'u kan na fayyade isinis ni fayyada jedhee yaade isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Garuu dursa osoo dibata kana hin dibatiin dura filuu qabna rifeensa keenya sirriitti jechuudha. Walitti qaqqabachuu hin qabu. Sirriitti erga fillee booda kan dibannu jechuudha. Rifeensa keenya yommuu fillu bakka lamatti qoonnee filuu qabna. Sababiin isaa gidduu isaa keessatti illee kan gaaggole akka hin hafneef jechuudha. Yoo asii gara duubaa qofa filla ta'e garuu gidduu isaa keessaa nuuf filamuu dhabuu danda'a waan ta'eef iyyuu yeroo dibatas dibannu wanta dibannu san yommuu dibannutti hunda isaayyuu akka sirriitti wal nuuf gahuuf filamuu qaba jechuudha. Gidduu isaatii hanga caafii isaatitti filuu qabna seeran jechuudha. Erga fillee booda sirriitti erga fillee rifeensi keenya nuuf taftaa'ee booda kan dibannu jechuudha. Gamanumaan garan dibata qopheessatti keessatti godhe tarukuta jechuudha. Rukutuudha godhu isaanii keessi garaan isaa gadi godhatu jechuudha. Haala kanaan yoo rukute sirriitti keessaa dhiqqiqqe jedhee bada jechuudha. Rifeensa kiyya irratti hoggaan booda dibadhu homa takkaayyuu wanti wal harkisu suni keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf sunis ta'uu hin qabu. Akkuma bishaanititti jechuudha. Yeroo dibadhee booda yeroo miiccadhee akka sirriitti keessa naa bahuuf jechuudha. Asirratti wanti ani fayyadamee loomii gimmaasha fayyadamee jira. Sababiin ani loomii fayyadamee fi fooliin qaba boophaan jechuudha. Foolii san akka naaf balleessuufani kanatti fayyadamee garuu fayyadamuu dhiisuus ni dandeessani jechuudha. Buuphaan akkuma garaa keenyatti hoggaa nyaannu faayidaa guddaa nuuf qabu. Rifeensa keenyaaf illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ani yeroo baay'ee irra deddeebi'ee fayyadamuudhaan jijjiirama guddaa irraa argadhee jira. Wanta ana fayyadamu isinillee ni fayyada jedhee waan ani yaadeef jechuudha. Wanta tokko jalqabnee dhiisuu osoo hin taane hanga dhumaatitti ilaaluu qabna jechuudha. Yoo sirriitti yeroo baay'ee irra deddeebinee fayyadamne akkasittidha kan faayidaa isaa irraa argachuu dandeenyu malee guyyuma takka guyyuma lama qofa fayyadamneetii ni dhiisna yoo ta'e faayidaan isaa maal akka ta'e garuu beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf yoo osoo abdii hin muratin itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kunoo loomii gimmaasha asirratti kanan itti fayyadame erga rukutee ka'ee boodani loomillee kanan itti fayyadame jechuudha. Loomii gimmaasha kunoo akkuma argitan kanammoo loomiiti. Itti cuunfee itti fayyadamee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta fayyadamtan tokko osoo abdii hin muratin itti fayyadamaan isiniin jechuu jaaladha. Anillee waanan irra deddeebi'ee fayyadamee fi kanan jijjiirama irraa argachuu danda'e malee guyyuma lamaan guyyuma takka qofa fayyadamee dhiise miti kanan jijjiirama irraa argadhe jechuudha. Loomiidhaan alatti inni biroo immoo zayitii itti dabalee jira. Zayitii barbaadan itti dabalachuu dandeessanii. Ani garuu zayitiiwwan kana lamaanan itti daddabale xixiqqoo jechuudha. Zayitiin kun baay'ee furdaadha garuu xiqqoon itti dabale jechuudha. Amma gara dibataa deemeetii jira. Kaameraa amma yeroon dibadhu biyaansi hanga dhumaa isinitti argisiisuu dhabuu hin danda'a. Sagaleedhaan garuu isinittiin hima naaf mijanneedha waan ta'e jechuudha. Erga keessa isaa dibannee sirriitti maasaajii goona jechuudha. Sirriitti maasaajii gochuu qabna. Wanta kamiyyuu hoggaa dibannu maasaajii gochuu qabna jechuudha. Keessa isaa erga sirriitti maasaajii goone daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 20 yoo xiqqaate maasaajii gochuu qabna jechuudha. Gidduu isaa qofa osoo hin taane daardaarii isaatillee hanga caafii isaatitti dibachuu qabna jechuudha. Buuphaa kana amma dibadheeti walitti deebineetii jira dibadhee miiccadheeti jechuudha. Dibadhee miiccadheeti kan amma dhufe jechuudha. Erga dibadhee miiccadhee booda bakka lamatti haala kanaan dhaadheetii jira. Viidiyoon akka isinitti hin dheeranneefanii qibaatii jiidhuma sanitti dibeetini kanan bakka lamatti haala kanaan dhaadhe jechuudha. Rifeensi keenya akkuma beekamu hoggaa miiccame hin gabaabbata.
jechuudha. Jiidhaa sanatti hundumti keenya hin beekne kan rifeensa habashaa jechuudha. Laastikii kana keessa qibaateewwan garaagaraatu jira jechuudha. Isa kana erga walitti makee booda kanan dibadhe jechuudha. Gidduu isaa keessa isa fasaashii kana erga dibadhee booda maasaajii godhe akkuma duraasan jechuudha. Yoo xiqqaate daqiiqaa 10 hanga 20 isiniin jedhee jira. Maasaajii godhu sana booda ni dhooftu jechuudha. Caafii isaatirratti immoo kinoo qibaatii kanaadha kanan fayyadame. Qibaatii ciqaa yookiin dhoqqee isa jedhamu kanaadha. Isa kanan fayyadama. Isa kana caafii isaa irrattidha kanan dibadhu jechuudha. Caafiin isaatillee goguu hin qabu, qibaatii dhabuu hin qabu. Akkuma gidduu keessa isaa dibannee maasaajii goonu qarqara isaatirree qibaatiidhaan laaffisuu qabna jechuudha. Osoo hin dhaatiin dura jechuudha. Kanaaf jiidhaa sanitti yoo dhawanne baay'ee bareeda. Rifeensi keenya akka nu jalaa hin ciccirnellee nu gargaara jechuudha. Haala kanaan bakka lamatti jiidhaa kanatti yoo dhawanne baay'ee bareeda rifeensa keenyaaf jechuudha. Qaqallaa battala miiccine sanitti dhaachuu hin qabnu. Akkasumallee immoo rifeensi keenya hanga miiccamee hanga goguutti eeguu hin qabnu. Jiidhuma sanitti kan dhaachuu qabnu jechuudha. Kanaaf rifeensa keessan osoo abdii hin kutatin yookaan kunuunsitan ta'e jijjiirama guddaa akka irraa argatan abdiin qaba. Buuphaan illee akkuma nyaataaf faayidaa guddaa qabu rifeensa keenya irratti illee faayidaa guddaa qaba. Kanaafiyyuu itti fayyadama osoo abdii hin muratin garuu abdii murachuu hin qabnu. Wanta tokko itti fayyadamtanii qofa guyyuma 2-3 keessatti jijjiirama arguu hin dandeessanii biyyaansi irra yoo deddeebitanii irra deddeebiidhaan kan jijjiirama isaa arguu dandeessan jechuudha. Wanta kamiyyuu gaafa fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti dhiisuu osoo hin taane wanta sanirraa hanga jijjiirama argitanitti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa keenya yoo haalaan kunuunsinee akka nuti barbaanne nuuf ta'uu danda'a, nu lasallasuu danda'a, nuufillee baay'achuu danda'a, nuufillee qomatiin isaa dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf kunuunsa barbaachisa. Wanti kamiyyuu wanti kunuunsa hin qabne tokko hin tolu waan ta'eef jechuudha. Kanaafidha rifeensi keenyallee yeroo kamiyyuu kan kunuunsa barbaaduuf jechuudha. Akka hin caccabneef yoo goggoge ni caccaba jechuudha. Hin filamuus filaa keessatti hafa. Kanaaf jiidhaa sanitti qibaatii itti dibnee haala kanaan yoo dhawanna ta'e bakka boru hiiknee deebinee mootii ammas qibaatii dibnee dhaachuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu chaanaala kana irratti wantoota ofii kiyyaaf fayyadamee faayidaa irraa argadhee wantoota nama barsiisan jedhee yaade akkana isiniif qoodu abdiin qaba jechuudha. Hanga ammaatti wanta rifeensa kiyyaaf fayyadamullee baay'ina kanaaf dabalu kan na taasise kan isiniif qoodu ta'a viidiyoo itti aanu keessatti illee jechuudha. Hanga viidiyoo birootii walitti deemnutti nagaan naaf turaa, turtii gaarii.